Hordoftoota chaanaalii maatii Astaachuu Gundinuu nageenya badhaadhaa. Har'a viidiyoo gabaabaa tokko qabadhee isinii dhiyaadheetiin jira. Viidiyoon kiyyaas YouTube kaampaaniin dhuma bara 2022 irratti iimeelii irratti miseejii adda addaa nama ergaatii jira. Egaa isinoo kana keessa kam keessatti akka argamtan of laalaa kan jirudha. Gama viidiyochaati seenuun duratti warri Astaachuu subscribe godhin subscribe akka nu gootan kabajaan isin gaafachaa. Qabatumaan gara viidiyochaatti seenna. Namni kamiyyuu yeroo inni fi YouTube chaanaalii banatu iimeela mataasaa kan danda'e qaba. Iimeelii mataasaatiin bana. Iimeelii kanarratti kaampaaniin kan waan adda addaa si ergu yeroo inni fi kuma guuttee montaayii taatee itti kafaltiin si eegalamus iimeelii charratti kan miseejiin adda addaa si seenu. Dhuma bara 2022 irratti ammoo maal ergee wantoota adda addaa kan YouTube chaanaaliin kee bara 2022 guutuu keessa hojjechaa ture akkanatti tarreessee si ergeetii jira. Viidiyoo kee iddoo kan daawwatame ji'a kam keessa subscriber guddaa argattee fi waa hedduudha. Gaa walumaa naa ilaallu jecha warri Astaachuu subscribe nu godha jecha. Gama duraarra tokko aduu Astaachuu yoo 2022 years in review is here je YouTube creator ja Astaachuu tokko faala kan jiru yurteeni snapshotiin total viewing ke akkanatti si kaaya kan mataa kiyyaati. Watch time minute kiyya kuma afurii fi 546 total like kiyya kuma fi 994 new subscriberin bara 2022 keessa argadde kana kanatti adda baasisiidha. Monthly the most viewing mo jini bara 2022 keessa xiqqoo viewing kiyya guddaadhe Oktoobaridha jechuudha. Top view video of the year jira videoon bara 2022 keessa daawwatame guddaan kamii kan jiru inni kun tokko faara kataa jiru viidiyoo kiyya keessa akkamiin salphate DV 2024 footoo paaspoortii footoo edit akkatti godhanii viidiyoo kana matuma kiyyaaniin hojjedhee yeroo hundaa'u yeroo monetaayiz taatan viidiyoon laalamu kana viidiyoo most view YouTube channel ke jala jiru YouTube video nama yoo ta'e dhibbaa irra qaba monetaayiz hin ta'u. Garuu video mataa keetiin hojjette yoo ta'e akkanatti bareechee haa monetization irratti communityin yeroo inni monetaayiz godhu select jechuudha. You show off your creative je total YouTube short uploading jaha ture akkanatti dibaza your top view short of the year je video gabaabaa kan short video gadii keessa view guddaa kan qabu isa kan jireenya dargee jabana akkuma salphaatti kuma godhabe gadii tokko view guddaa argatee jira. Akkanatti amma your community is growing top country view your channel biyyoota channel kee daawwachuudhaan gurguddoo sadii egaa Itoophiyaa tokko farijiti Indian lama farijiti United Arab Emirates sadii farijiti. You reach final boss taas kan jiru total live streaming minitiidhaan 900 fi 398 total live stream viewing immoo 507 jechuudha. You must watch live stream viidiyoon live streamii galee waraabi guddaan kan namni daawwate isa kana jechuudha. Akkamiin subscribe keenya yeroo gabaabaa keessatti guddifnu how to add a YouTube subscribe button kan jiru maal subscribe buttonii add video edit yeroo goone jechuudha. Fan for YouTube on akkana jeetti gaa waa hedduu kanatti addasiifata isinoo kana keessa kam keessatti akka argamtan of ilaaltanii jirtu. Iimeelii keessan irratti miseejiin akkanatti seenaa of laalaan isiniin jaa. Irraa viidiyoon keenya kanuma galatooma.